Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenyaa oduu isaatii kanaaf qabannee dhiyaanne si'achitti jalqabarratti hangafoota oduu. Marii biyyoolessaa Itoophiyaa erga eegalee ji'a caaleef xumuramuutti dhiyaate irratti falmiiwwan yaadaa garaa dhumaa irratti dhagahamaa jiran ijoo dubbii miidiyaalee ta'aniiru. Keessattuu dhimma magaalaa Finfinnee ajandaa falmii ijoo ta'eera. Dhimmi Finfinnee galma marii keessaa bahee alattis falmii kaaseera jedhame. Dabalata isaa qabna bal'inaan kan dhageessan ta'a. Magaalaan Finfinnee qaama Oromiyaa ta'ee ofiin of bulchuu qabaa jechuun yaada Piroofeesar Hizqeel Gabbisaa kaasan kallattii garaa garaatiin qeeqa jabaa keessummeessaa jira. Gama biraan gareen faannoo ibsa baaseen magaalaan Finfinnee seenaan yoo ilaalame kan Amaaraati jechuun dhagahame. Qondaalli mootummaa Dr. Biraanuu Leenjisoo ammoo Finfinneen kan uummata Oromooti yoo jedhan dhagahamaniiru. Yaadota bal'aa kanaa qindeeffanneerraa kan isin dhageessisnu ta'a. Bilchiginnaan qondaalota waraanaa buleeyyii gara hooggansa poolisiitti muudaa jiraachuun ifoome. Haala kanaan pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbadee Leetinaal Jeneraal Xigaabuu Yilmaa hoogganaa poolisii naannoo Amaaraa gochuun muudan. Muudamni wal fakkaataan naannoo Oromiyaa fi magaalaa Finfinneettis raawwatamuun ni yaadatama. Kanarrattis gabaasa bal'aa qabna ni balballoomsina. Mootummaan Federaalaa Itoophiyaa fi hooggantoonni naannoo Tigraay sagalee uummataa akka dhaggeeffatan akkasumas rakkoolee uummataa miidhaa jiran irratti waliigaltee uumuun akka furmaata barbaadan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waamicha dhiyeesse. Kanas qabanneerra ni dhageessu. Miseensi mana maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa dilbata darbee gidduu seentummaa qaamota ambaa dhimma biyya keessaa Sudaan keessatti raawwatamuu fi yaalee mootummoota cimaa tokkummaa fi walabummaa biyyattii diiguu danda'an hundeessuuf godhamuu mormeera. Kanas qabanneerra ni balballoomsina. Odeeffannoo wayitaawaa Impaaraattii fi Oromiyaa keessaa argachuudhaaf toora YouTube chaanalii kanaa sabiskiraayib, laayik, sheer taasisaa jechaan gara oduu bal'inaan qabannee dhiyaanneetti isin dabarsa. Marii biyyaalessaa Itoophiyaa erga eegalee ji'a caalee fi xumuramuutti dhiyaate irratti falmiiwwan yaadaa gara dhumaa irratti dhagahamaa jiru. Keessattuu dhimmi magaalaa Finfinnee ajandaa falmii ijoo ta'eera. Dhimma Finfinnee galma marii keessaa bahee alattis falmii guddaa kaasuu irratti argama. Namoota dhuunfaa hanga aangawoota mootummaa olaanootti lammiileen biyyattii miidiyaa hawaasummaa fi miidiyaalee kaan irratti dhimma kanarraa dubbataa jiru. Adeemsa marii dhimma Finfinnee dhimmoota akka yaada murtiitti dhiyaatan irratti paartiin sochii biyyoolessaa saba Amaaraa Abinii fi Izeemaan galma marii keessatti komii guddaa dhageessisaa turan. Kana malees Abiin addatti ibsa baaseen mariin kun keessa seentummaa qaama mootummaatiin gufateera himannaa jedhu dhiyeesse. Paartichi haala siyaasaa fi nageenyaa amma biyyattiin keessa jirtu sirriitti qorachuun ibsa baasuun feesbuukii isaarratti maxxanseen adeemsa marii biyyoolessaa irratti gufuun mudate hojimaata badaa xixiqqaa yookiin garaagarummaa siyaasaa baratamaan ala kan bahedha jedhe. Balleessaawwan gurguddoon amanamummaa, hirmaachisummaa, alloogummaa fi qabeessummaa marichaa gaaffii keessaa galchan raawwatamuu kan ibse Abiin gidduu seentummaa fi dhiibbaa qaamni biyya bulchuu gara tokkoon guruun raawwateen adeemsi marichaa bu'a qabeessa akka hin taane sodaa uumeera jedhe. Paartichi dhimmoota ijoo akkaan yaaddessoo ta'anii fi uummanni biyyatti xiyyeeffannaa ilaaluu qabu jedhe tarreessa 9 keessaa tokko dhimma magaalaa Finfinneeti. Ajandaawwan 8 marii biyyaalessaaf dhiyaatan keessaa dhimmi Finfinnee akkaan falmisiisaa akka ture hirmaataan sagantichaa addatti BBCtti himee ture. Akka yaada hirmaataa kanatti falmiin guddaan kan dhalate erga gabaasii garee namoota 10,050 qaaceffamee gara garee namoota 250tti dabarfamee booda yoo ta'u, kunis ajandaa Finfinnee fi Oromiyaa irratti walitti hidhuun dabalamuu wajjin wal qabateetu. Abiin dhimma kanatti ibsa baaseen adeemsi marii keessatti dhimma abbummaa fi ofiin bulchuu Finfinnee irratti gochi gantummaa mudate xiyyeeffannoon dhaalamuu qaba jedhe. Kanaafis mootummaan kan himate Abiin marii dhimma Finfinnee keessatti sagalee fi dantaan jiraattota magaalattii miliyoonaan lakkaa'amanii osoo qixa sirrii ta'een bakka bu'iinsa hin argatin akkasumas uummanni magaalattii akka abbaa qabeenyaa ijootti osoo hin lakkaa'amin bira darbuun baay'ee yaaddessaadha jedhe. Hirmaattonni jiraattota magaalattii bakka bu'uun waltajjii marii kanatti argamanis imaanaa itti kenname dagachuun fedhii qaama tokkoo qofa guutuuf jecha mirgaa fi faayidaa magaalattii wayita dabarsanii kennan taajjabneerraa jedhe ibsi Abiin baase kun. Erga mootummaan sirna federaalizimii sabdaneessaa hordofu Itoophiyaa keessatti hundaa'ee dhiittaan mirgaa fi qollifannaan uummata Finfinnee irratti raawwatamaa turuu fi amma fiixeetti bahuu kan ibse Abiin mootummaan amma osoo ida'amuu leellisuu gocha kana hammeessuu daran gaddeeraa jedhe. Mootummaan kun osoo waa'ee ida'amuu, waa'ee jijjiiramaa fi sabdaneessummaa lallabuu qabatamaan garuu uummata magaalaa Finfinneef bakka isaaf malu osoo hin kennin itti fufuuf yaaluu isaatti kan baay'ee nu gaddisiisudha jedhe. Kanaafuu uummanni Finfinnee marii dhimmoota mirgaa, dhimma jiraachuu fi dantaa irratti xiyyeeffatan kamiyyuu xiyyeeffannaan akka hordofu paartiin kun dhaameera. Mirga siyaasaa fi ofiin bulchuu keessan akkasumas carraa egeree keessan karaa seera qabeessa ta'een kabachiifachuuf tokkummaan akka dhaabbattan dhaamsa dabarsinaa jedhe paartichi. Finfinneen teessoo mootummaa federaalaa taatee magaalaa guddoo Oromiyaas ta'uu dandeessi yaadni jedhu namoota hedduun fudhatamummaa akka argate ammoo qondaalli bilxiginnaa biraan obbo Qajeelaa Mardaasaa himaniiru. Akkasumas hordoffiif ammoo itti waamamni ishee mootummaa federaalaatiif akka ta'u irratti yaadni walii galameera jedhu. Yaadonni kunneen garee miseensota 10 qaburraa eegaluun haga ammaatti mari'atamaa akka jiran himu.
Hirmaataan biraan yaada kennan yaadni kun marii jalqabaarra geggeeffame keessa akka hin turree fi mariinis kan irratti hin geggeeffamne ta'uu ibsan. Marii garee namoota 50 irratti Finfinneen kan eenyu haa taatu dhimmi jedhu irratti kan federaalaa haa taatuu fi kan Oromiyaa haa taatu filannoowwan jedhan yaadota bal'inaan calaqqisan akka turan eeran. Hirmaattonni yaada kan federaalaa haa taatu jedhu qaban lakkoofsaan hedduu akka turan illee yaadachiisan. Akkasis ta'ee hanga garee 50 ijaarametti garaagarummaa guddaan osoo hin uumamin dhimmoota hedduu irratti waliigallee turre jedhu. Magaalattiin kan mataa ishee dandeessee caasaa bulchiinsaan federaalaatti kan waamamtu mana maree bakka bu'oota uummataa keessaa bakka bu'iinsa kan qabdu poolisii fi mana murtii mataa ishee hundeeffachuu kan dandeessu bulchiinsa jiraattonni ishee filataniin kan bultu teessoo mootummaa federaalaa haa taatu kan jirurratti namni hedduun waliigalee akka ture ibsan. Falmiin kan dhalate qaboon yaa'ii kun wayita qindaa'u yaadii qaama olaanaa irraa dhufee jira osoo qaboo yaa'ii keessa galee yaadi jedhu nu ga'e. Yaadi olii dhufee jedhame kun jalqabarra kan hin turre yoo ta'u Finfinneen teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa akka taatu beekamtii kenna. Kun hirmaatota hedduu mufachiisa jechuun waan jiru ibsan. Abiin gama isaatiin gaaffileen adeemsa marichaa irratti kaase hedduu yoo hin arganne Abiin gama isaatiin gaaffileen adeemsa marichaa irratti kaase deebii yoo hin arganne adeemsicha keessaa bahuu akka danda'u ibsee ture. Magaalaan Finfinnee qaama Oromiyaa ta'ee ofii bulchuu qaba jechuun yaada Piroofeesar Hizqeel Gabbisaa kaasan kallattii garaagaraatiin qeeqa jabaa keessummeessaa jira. Gama biraan gareen faannoo ibsa baaseen magaalaan Finfinnee seenaan yoo ilaalame kan Amaaraati jechuun dhagahame. Qondaalli mootummaa Dr. Biraanuu Leenjisoo ammoo Finfinneen kan uummata Oromooti yoo jedhan dhagahamaniiru. Dhimma magaalaa Finfinnee wajjin wal qabatee marii biyyoolessaa jechuun diraamaa siyaasaa bilxiginnaan geggeessaa irratti komii guddaa fi yaadonni wal falmisiisoon dhagahamaa jiru. Dhimma kanarratti yaada isaanii kan ibsan Piroofeesar Hizqeel Gabbisaa ammatti dhimmi magaalaa Finfinnee gaaffii dursi kennamuuf akka hin taane ibsaniiru. Anaan yaada Finfinneen Oromiyaa jala galuu qabdi jedhu keessaa na baasaa kan jedhan Piroofeesarichi Finfinneen jaattota isheen buluu qabdi jedhan. Kana malees dhimmi balfa gatuu fi kanneen kana fakkaatan wajjin wal qabatee naannoo Oromiyaa waliin marii geggeessuun waliigalteerra gahuu akka qabdu himan. አዲስ አበባ በነዋሪዎቹ ነው መተዳደር ያለበት። ራሱን ማስተዳደር አለበት። የአዲስ አበባ ነዋሪ አዲስ አበባን ማስተዳደር አለበት። አዲስ አበባ ነዋሪዎች ደግሞ ራሳቸውን ማስተዳደር አለባቸው በመረጡት ህዝብ። ያ ነው የአዲስ አበባን አስተዳደር ከንቲባውን ከዛ ውስጥ ወጥቶ ፖሊሲን ከዛ ወጥቶ በጀትን ከዛ ወጥቶ የከተማ ጉዳይን ከዛ ወጥቶ ነው ለአዲስ አበባ መሰራት ያለበት። ኦሮሚያ ውስጥ ስላለ ግን ከኦሮሚያ ጋራ ቆሻሻ ይመጣል ምናምን የሚባል ነገር ግዴታ ስለሆነ ኃላፊነት የሚሰማቸው ሰዎች ካሉ አንደኛ ህግ በማውጣት ሁለተኛ በመመካከር ሶስተኛ የሚያጣላ ነገር ካለ ወደ ፍርድ ቤት ሄደ መጨረስ የምትችለው ነገር ነው። Kun garuu namoota hedduu biratti qeeqa jabaa irratti kaaseera. Oromoon waggoota hedduu dhimma gaaffii Finfinnee fi daangaa Oromiyaa biroo wajjin wal qabatee aarsaa lubbuu fi qaamaa itti kaffalaa ture yaadachiisuun yaadni Piroofeesar Hizqeel Gabbisaa kun wareegama qaalii kana gati dhabsa jechuun qeeqa jabaa kaasaa jiru. Gareen biroon ammoo yaadni Piroofeesar Hizqeel dogoggoraatti akka hubatame eeruudhaan ammatti Oromoon guyyaa guyyaan ajjeefamaa fi hiraarfamaa wayita jirutti gaaffiin dursi kennamuuf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti malee dhimma magaalaa Finfinnee miti jechuun barbaadaniitu jedhu. Gama biraan gareen faannoo ibsa baaseen magaalaan Finfinnee seenaan yoo ilaalamtee kan uummata Amaaraati jechuun dhagahame. Garichi ibsa baasee keessatti gareen magaalaa Finfinnee bilxiginnaa fi garee inni oofaa jiruun osoo hin taane qindoomina garee tokkummaan mootummaa irraa jiraniin murtaa'aa jedhe. Qondaalli mootummaa Dr. Biraanuu Leenjisoo ammoo turtii addatti soofumar miidiyaa waliin taasisaniin Finfinnee ilaalchisee marii biyyoolessaa irratti kan ka'uu qabu. Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaati yookiin qaama Oromiyaati kan jedhu miti. Sababni isaas kun seeraanis kan Oromoo ta'uun beekamaadha jedhan. Wanti ta'uu qabu Finfinneen bulchiinsa ishee Oromiyaa jalatti buluu qabdi kan jedhutu marii biyyoolessaa irratti gaafatamee jedhan Dr. Biraanuu Leenjisoo. Finfinneen Oromiyaa jala akka galtuuf heera biyyattii irratti akka barreeffamu taasisuuf gaaffiin kun kan gaafatame yookiin mariif dhiyaate malee magaalaan guddoo Finfinnee kan Oromiyaati jedhamee dhiyaachuun ajandaa ta'uu hin qabu jedhan. Finfinneen lafa Oromoo ta'uun ajandaa miti gaaffii miti. Gaaffii goonee garuu yoo dhiyeessine warri biraas gaaffii isaan walgitu fidanii jechuudha. Annu Oromooti jedhu. Oromoo ta'in jedhu kanarratti wal falmuu hin dandeenya. Jiyoogiraafik lookeeshiniidhaan seentarii miti Finfinneen gara kaabaatti argamti. Anyway haa ta'u maaluma namatti himtaate waa'ee muragaa. Gaaffiin jiru maali reemu? Itti sii dhufa magaala guddoo Oromiyaati jenna. Magaala guddoo Oromiyaati so what eenyu gaafate qaba. Kuni faaktidha. Dhugaa Oromooti. Dhugeeffata Oromooti. Kana falmiin dhiyeessuu hin qabdu.
Biltiginnaan qondaalota waraanaa buleeyyii gara hooggansa poolisiitti muudaa jiraachuun ifoome. Haala kanaan pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Raggaa Kabbadee Leetinaal Jeneraal Xigaabuu Yilmaa hoogganaa poolisii naannoo Amaaraa gochuun muudan. Muudamni wal fakkaataan naannoo Oromiyaa fi magaalaa Finfinneetti kanaan dura raawwatamee turuun ni yaadatama. Biltiginnaan qondaalota raayyaa ittisaa biyyaa duraanii gara naannoleetti deebisuun akka isaan waajjira poolisii hooggananiif bobbaasaa jira. Kana dura Leetinaal Jeneraal Dirribaa Mokonnin Komishinara Komishinii Poolisii Oromiyaa gochuun kan muudaman yommuu ta'u, bifuma wal fakkaatuun Komishinarri Poolisii magaalaa Finfinneetiif Leetinaal Jeneraal Asiraat Deeneroo muudamanii turuun ni yaadatama. Odeeffannoon guyyaa har'aa bahee akka ifoomsutti yoo ta'e ammoo naannoo Amaaraatiif Komishinarri haaraan Leetinaal Jeneraal Xigaabuu Yilmaa muudamaniiru. Duraan hoogganaa Komishinii Poolisii naannichaa kan turan Dr. Zalaalem Mangistee itti aanaa Komishinara Komishinii Poolisii Federaalaa ta'uudhaan muudamaniiru. Muudamaa qondaalota waraanaa kana ilaalchisee yaadonni garaagaraa lama dhagahamaa jiru. Gareen jalqabaa biltiginnaan humna poolisii gara waraanaatti jiru waan barbaaduuf qondaalota waraanaa buleeyyii kana achirratti muudaa jira yoo jedhan, kan ammoo raayyaa ittisaa biyyaa keessaa qondaalota buleeyyii kana hir'isuun dargaggoota bakka buusuuf ifaajaa jira jedhu. Mootummaan Federaalaa Itoophiyaa fi hooggantoonni naannoo Tigraay sagalee uummataa akka dhaggeeffatan akkasumas rakkoolee uummata miidhaa jiran irratti waliigaltee uumuun akka furmaata barbaadan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waamicha dhiheesse. Bakka bu'aan dhaabbatichaa fi qindeessaan dhimmoota namoomaa Itoophiyaa Ozooniyaa Ojeeloo akka ibsanitti fedhiin uummataa sodaa malee jiraachuu isaanii mirkaneessuu fi waraanni akka hin babal'anne ittisuudha jedhan. Ozooniyaa Ojeeloo waamicha kana kan dhiyeessan naannoo Tigraay Taayilaand diroonii fi waraanni deddeebi'ee osoo gaggeeffamaa jiruuti. Sanbataa darbee Tigraay kibbaatti dhokaasni sa'aatii muraasaaf ture gaggeeffamuu isaa kanneen ijaan argannatti mul'atu jechuudhaan DW'n gabaaseera. Sana dura naannawaa Allamaaxaa fi Shiraarotti Taayilaand diroonii kan raawwatame yommuu ta'u, daangaa Itoophiyaa fi Sudaan naannoo Shaariinaa jedhamuttis waraanni gaggeeffameera. Barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereesiin qindeessaa dhaabbatichaa Itoophiyaa ta'uun kan muudaman namni Naayijeeriyaa Ozooniyaa Ojeeloo humnoonni waraanaan gara mariitti deebi'uu akka qaban dhaamaniiru. Hoogganni kun garaagartummaawwan adda nu fageessan kamiyyuu teessuma marii irratti furamuu danda'u erga jedhanii booda uummanni Tigraay sodaa malee sochii dinagdee irratti akka hirmaatuu fi gara jireenya isaanii duraatti akka deebi'uuf hayyoonni siyaasaa waraana irraa akka of qusatan gaafataniiru. Naannoo Tigraay ganda 148 keessatti haga ammaatti diroonni coba tokkollee akka hin roobne kan ibsan bakka bu'aan dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi qindeessaan dhimmoota namoomaa Itoophiyaa kun caama sababa Elniinoo hammaati naannichaa fi guutuu biyyattii keessatti hanqina nyaataa cimaa uumaa akka jiru akeekkachiisaniiru. Gara naannoo Tigraay imaluun qoodafattoota hedduu wajjin akka mari'atan kan ibsan Ozooniyaa Ojeeloo uummanni waraana akka hin feene irra deddeebiin dhagahuu isaanii dubbataniiru. Wanti waraana sun akka qabbanaa'u hayyoonni siyaasaa garaagartummaa isaanii furachuuf waliigalteerra akka gahan fedhu. Kun fedhii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitis jedhaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kana haa jedhu malee gareen naannoo Tigraay geggeessu TPLF qaamolee mootummaa Itoophiyaa lolaan wajjin tokkummaa uummachuu fi egereen Tigraay awwaala bilxiginnaarratti akka mirkanaa'u irra deddeebiidhaan ibsaa jira. Miseensi mana maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa dilbata darbee gidduu seentummaa qaamota hambaa dhimma keessa Sudaan keessatti raawwatamuu fi yaalii mootummoota cinaa tokkoo fi walabummaa biyyattii diiguu danda'an hundeessuuf godhamuu mormeera. Akka ibsa mana maree ce'umsaa biyyaalessaatti gamtichi ejjennoo isaa kana kan ibsee marii ogeessa dippiloomaasii Aljeeriyaa Mohaammed Kaalidiin durfamuu fi waldaalee mana maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa akkasumas dura mana maree ce'umsa Sudaan Abdul Fattah Al-Burhaan gidduutti masaraa pirezidaantii magaalaa guddoo Kaartuum keessatti adeemsifamee irratti qabaan maree sanii Kaalid walgahicha bu'a qabeessa jechuun kan ibsa yommuu ta'u, dhimmoota nagaa tasgabbii fi nageenya Sudaan ilaalchisee mari'atameera jechuun illee dabalanii ibsaniiru. Mariin sun itti fufuudhaan gidduu seentummaa biyyoota alaa dhimma keessa Sudaan irra gahu kamiyyuu akka balaaleffatu deebi'ee mirkaneessuun gidduu seentummaa akkanaa waraana kana caalatti bobeessaa jira jedhe. Kaalid yaaliin qaamolee yookaan mootummoota cina tokkummaa fi walaabummaa Sudaan diiguu danda'an uumuuf godhamus gamtaan Afrikaa akka mormuu ibseera. Nagaa waraana Sudaan keessatti fiduuf daandiin jalqabaa marii araara biyyaalessaa fi waliigaltee siyaasaa guutuu fedhii uummata Sudaan guutuu bira gahuudha jedhe. Tarkaanfiiwwan itti fufinsa nagaa fi deebi'uu mootummaan Kaartuum irraa gara hojii isaa raawwachuu fudhate adda qabeessa jechuun simateera. Kunis dhaabbilee mootummaa deebisanii akka deebi'anii fi tajaajila bu'uuraa uummataaf dhiyeessuuf fuulleffannaa guddaa akka qabullee ibseera. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kana gammaatti hordoftan ture. Oduu biraatiin angulatti deebi'utti nagataa agadagaa.